Akkam jirtu kabajamoo jaallatamoo daawwattoota FIB kun Oduuf odeeffannoo keenya kan guyyaatti yeroo tokko isin biraan geenyudha. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa har'aatiin dhimmoota adda addaa irratti kan xiyyeeffate isiniif qabannee dhiyaanneetu jira. Odeeffannoon addunyaa akkasumas kan Afrikaa kan biyya keessaallee utuu nafin waan hangammaatti hanga istiidiyoo galleetti jechuudha. Waan fuula miidiyaalee hawaasaa fi miidiyaalee adda addaa irra jiru qindeeffannee asitti argamnee jirra. Hanga xumuraatti wajjin akka turtan gamanumaan isin affeerra. As istiidiyoo kana keessaa faana kan jirru Daniel Tasfaayif akkasumas Ayyaantuu Tulluu gama ogummaa teeknikaatiin ammoo seenaa lammiitu nu wajjin jira. Turtii gaarii. Inni gaadhaan studio kana keessatti yeroo seennu wantoota adda addaa oduu gama biyya alaadhaan jiran akkasumas immoo gara biyya keessaadhaan jiran walitti gurruneetudha kan nuti studio keessatti argamne. Mee oduu biyya keessaadhaan haa eegallu. Odeeffannoo keenya biyya keessaatiin yeroo eegallu Ministeerri Saayinsii fi Barnoota Olaanoo dhimma baruu fi barsiisuu kan waggaa kanaa eegaluudhaa fi qophii fi sochii adda addaa taasisaa akka jiru fuula miidiyaa hawaasaa irratti yeroodhaa gara yerootti beeksisaadha kan inni jiru. Guyyaa har'aa kanas egaa odeeffannoo Ministeerri Saayinsii fi Barnoota Olaanoo kenne akka argisiisutti baruu barsiisuu kan bara 2013 eegaluudhaa fi manneen barnootaa dabalatee akka Ministeera Barnootaatti illee sochii fi qophiin adda addaa taasifamaa akka jiru beeksisee kan jiru. Egaa bara koronaa kana keessa jechuudha akkuma addunyaa akka waliigalaatti baruuf barsiisuun guutummaatti dhaabbateetidha kan inni ture. Egaa COVID-19 addunyaa kana waan baay'ee saayyuu balleesseera, diigeera. Hojiileen idilee baay'een isaanii dhaabbatanii jiru. Keessumaa gama baruuf barsiisuutiin gufannaan bara kana uumame jechuudha. Gaaga'ama guddaa geesseera. Keessumaa immoo barattoota oolmaa daa'immaniitii kaasee hanga yuunivarsiitiitti jiran jechuudha. Inni akkuma biyya keenyaatti yommuu ilaallu oolmaa daa'immaniidhaa eegalee haga kutaa 12tti barattoonni miiliyoona 30 ta'antu jira jechuudha. Asuma biyya keenya keessaa sababa COVID-19dhaaf immoo barattoonni kun egaa mana turuun dirqama irra ta'eetu mana turaatidha kan isaan jirani. Egaa yuunivarsiitonni mootummaa 51 fi akkasumas immoo kan dhuunfaa 250 ta'an immoo cufamaniiti jiru jechuudha. Erguma COVID-19 biyya keenya seeneeti. Egaan akkuma beekamu biyyoota Itoophiyaa qofa osoo hin taane biyyoota garaagaraa illee wanti kun mudateeti jira biyyoota garaagaraa. Egaa guutummaa addunyaa irratti fudhannee ilaallee COVID-19 wal qabatee erga COVID kun dhufeeti biyyooti sadarkaan jireenya isaanii dinagdee isaanii guddaa ta'e barattoota isaanii barumsaan manatti qaqqabaadha kan isaan turani. Garuu biyyoota Afrikaa kanatti gadi buutee yoo ilaalte barataan kitaaba wayyuu argachuudhaaf yeroo itti rakkatu jiraachuu danda'a. Waa'ee intarneetiidhaan barachuu iyyuu hafe jechuudha. Barataan tokko kitaaba tokko dhuunfaatti argachuudhaaf iyyuu chaalenjii guddaadha jechuudha. Biyya keenya keessatti keessumaa biyyooti Afrikaa irra jireessi isaanii teknooloojiin isaanii baay'ee duubatti hafaa waan ta'eef COVID-19 immoo karooraan hin dhufne akka tasaatii addunyaa guutuutti kan hin dhufe jechuudha. Kanaaf qophiin hin turre jechuudha akka guutummaadhuma biyya keenyaatti yoo fudhannee ilaalle. Egaa Ministeerri Saayinsii fi Barnoota Olaanoon waggaa kana keessa barattoota attamitti barumsa argachuutu irra jiraata isa jedhu irratti qorannoon adda addaa geggeeffameetidha kan inni ture. Kana cinatti barattooti mana yoo turanii baay'ee akka isaan miidhaman qorannoon adda addaa argisiiseetidha kan inni ture jechuudha. COVID caalaa saayikoodhaan ijoolleen kun xiinsammuu isaanii baay'ee akka inni miidhamuu danda'u qorannoon adda addaa beeksiseeti kan inni ture. Ministeerri Saayinsii Barnootaa people to people dhaabbata jedhamu wajjin virtual meeting geggeesseedha kan inni ture marsaa 5ffaadhaa fi barattoonni karaa fayyummaa isaanii hin miineen barumsa itti fufuu akka isaan qaban ibseetidha kan inni jiru dhaabbati kuni. Dhimma kana ilaalchisee Ministeera Barnootaa biyyattii Profeesar Afawarqi Kaasuu yaada isaanii kennaniiru fuula Feesbuukii hawaasaa irratti odeeffannoo isumammaa kennine kana jechuudha. Yuunivarsiitonni baay'een kan mootummaa dabalatee kan dhuunfaallee baay'ee akka isaan barumsa dhaabanii cufamanii akka isaan turan jechuudha. Akka guutummaa addunyaatti yoo ilaalle barattoonni biliyoona 1.54 ta'anii barumsa irraa fagaatanii akka isaan turan jechuudha waggaa kana. Odeeffannoon yookaas immoo qorannoon adda addaa mirkaneesseet jechuudha kan inni jiru. Waggaa kana barattoonni barumsa isaanii attamitti hordofuutu irra jiraata. Manneetii barnootaan amma galmee jalqabaniiru Hagayya 20 kaasee jechuudha.
barattoonni bifa kanaan dura baratameen alatti akkamitti barumsa isaanii itti fufuu tura jiraata. Haala koovidiif koronaaf akkan saaxilamnetti attamitti barumsa hordofuu tura jiraata. Barsiisaan attamitti barataa tiriitii gochuu tura jiraata. Kilaasii ga'aan dhibuu danda'a barataa muraasa kilaasii tokko keessee barsiisuudhaaf inni kun egaa yookaan gara shiiftiitti illee deemuu danda'a jechuudha. Barattoota amma shiiftii tokkoon dur baratanii shiiftii baay'ee ta'uu danda'a jechuudha. Manni barumsaa dur shiiftii lamaffaa barsiisu barana garuu dabaluu danda'a. Warri dur shiiftii tokkotti barsiisan immoo shiiftii lamaffaa gochuutti gara deemuutti geessa jechuudha manneetii barnoota baay'ee. Egaa walumaanii yeroo hagayya fulbaana booddee kan waliin ilaallu ta'a jechuudha akkaataatti barattoonni barumsa isaanii hordofuu qaban. Egaa keessumatti immoo ijoollee xixiqqoo jechuun oolmaa daa'immanii warra ta'aniif illee ulfaataa waan ta'eef sanarratti illee hojjechuu qabu. Egaa of eeggannoodhaan akka isaan barumsa isaanii barataniif of eeggannoon cimaadhaan keessumaa isaaniitti irratti xiyyeeffachuun immoo wanta dabalataa ta'uu qaba jechuudha. Keessumatti daa'immanni wanta itti himtellee sirriitti hin galuuf waan ta'eef daa'imummaan isaanii itti dabalatee yaada cimaa keessa galanii isaanii kanarrattis hojjechuu qabuun egaa dhaamsa keenyadha gara oduu keenya itti aanutti dabarru. Oduu keenya itti aanuun egaa yuunivarsiitii Wallaggaa seenaa afaan Oromoo keessatti isa jalqabaa kan jedhameetii jira jechuudha. Barattoota 4 afaan Oromoodhaan sadarkaa digirii sadaffaatiin barsiisee eebbaaf qopheesseetii jira. Kun egaa wantoota hedduu nama uummata Oromoo gammachiisedha jechuudha. Namoota 4dha kan afaan Oromoodhaan baratanii barumsa isaanii eebbaaf qophaa'aniiti akka isaan jiranidha kan odeeffannoon nuti qabannee jiru jechuudha. Egaa kana dura yuunivarsiitiin barnoota afaan Oromoodhaan sadarkaa PhD'dhaan barsiisee qorannoo barreessuufis ta'e bu'aa qorannoo dhiyeessuufis afaanichumaan fayyadamuun fiixaan ba'ee kan jabaate jedhameera jechuudha. Egaa kanaan dura wanti kun hin turre amma garuu namootni 4 afaan Oromoodhaan guutummaa guutuutti jechuudha digirii isaanii sadaffaa baratanii eebbaaf qophaa'aniiti jiru jechuudha. Kun egaa barattoota sadarkaa PhD'tti barumsa isaanii afaan Oromoon xumuran kanaaf akka addunyaatti barattoota 4 qabachuudha afaan Oromoo yeroo jalqabaatiidhaaf inni kuni egaa barattooti kun carra qabeeyyiidha yeroo jalqabaatiif jechuudha afaan Oromootiin PhD fudhachuu jechuun guddina afaan Oromootiif illee gumaacha olaanaa kan qaqqabsiisu jechuudha gara fuulduraatti afaan Oromoo afaan federaalaa yeroo inni itti jedhamaa jirutti Oromoonis sanaaf qabsaa'aa yeroo inni jirutti sadarkaa kanatti jechuudha afaan Oromoo iddoowwan garaagaraa deemaniitidha akka odeeffannoo fuula feesbuukii miidiyaa hawaasaa BBC afaan Oromoo irraa argannetti fuula Wallaggaa Yuunivarsiitii irraa akka arganettis namoonni kun qorannoo isaanii jechuudha godinaalee loqodii afaan Oromoo iddoo adda addaatti dubbatama loqoda baay'ee jira afaan Oromoo loqoda adda addaa qaba. Isa kanarra deemaniiti jechuudha qorannoo dhugaa fi ragaa irratti hundaa'edha kan isaan dhiyeessanii inni kun egaa carraa guddaadha barattoonni kun egaa gara fuulduraatti yuunivarsiitiiwwan biyya kana keessa jiraniif illee muuxannoo isaanii yeroo isaanitti qoodan jiraachuu danda'a akka Wallaggaa Yuunivarsiitiittis yuunivarsiitiin kun akka addunyaattis seenaa yuunivarsiitiiwwan biyya kana keessattis uummata Oromoo birattis kabajamaadha jechuudha kan inni jiraatu yuunivarsiitiin kun hojii guddaaf hojii boonsaan gama kanaatiin hojjetameedha kan inni jiru egaa gara fuulduraatti immoo barattooti 4 ta'an kun immoo 40 ta'a 400 ta'a baay'achaa akka isaan deeman abdii guddaadha kan nuti qabnu yuunivarsiitii Wallaggaa gama kanaatiin akka miidiyaa keenyattis galateeffachuu barbaanna. Egaa namoota eebbaaf qophaa'an kana xumuran keessaa Fiqaaduu Qanaa kan jedhamu egaa kanaan dura akkuma beekamu raadiyoolee ni cabsa afaan Oromoo jedhamaatii ture akkuma hundumti keenya beeku yeroo ammaa kana garuu qalbii namoota hedduu kan qabatee jiru afaan raadiyoo cabsa jedhee har'a gulantaa barnootaa isaa afaan Oromoodhaan xumura PhD cabseetu jira jedhanii jiru jechuudha. Egaa kun waan baay'ee nama gammachiisudha akkuma uummata Oromootti jechuudha ittiin kan boonuu qabnudha. Kana malees immoo namootni hedduun gara fuulduraatti baratanii isaan malee jechuudha lakkoofsa hedduun akka galmaa'us abdii guutuudha kan nuti qabnu. Egaa gara fuulduraatti ammoo hojii fi sochii guddaan yeroo ammaa kana deemaa jiru inni guddaan tokko afaan Oromoo akaadaamii mataa isaa qabaachuun akka irra jiraatu afaanoti baay'een yoo fudhattee ilaalte akkaataa akaadaamii jechuudha kan isaan guddina guddaa argisiisanii. Afaan Oromoo akaadaamii ofii isaatii akka inni qabaatuu fi namooti adda addaa sochii guddaa geggeessaadha kan isaan jiranii keessumaa Dr. Fedhasaa Taaddasaa fa'a miidiyaalee adda addaa irratti ba'anii ibsa kennaadha kan isaan jiranii falmaa yookaas immoo hin barbaachisa afaan Oromoo
akaadaamii mataa isaatii qabaachuun yoo dogoggorame yoo badee yookaas immoo guddina afaan kanaatii fi gara saayinsii fi teekinooloojiitti illee ceesisuudhaaf akaadaamiin barbaachisaa akka inni ta'e yeroo isaan itti sochii geggeessaa jiranidha. Namooti dhimma afaan irratti dhimma uummata Oromoo irrattis afaan Oromoo irrattis namooti quuqama qaban yeroo ammaa kana jechuudha sochii guddaadha geggeessaa kan isaan jirani. Egaa inni kunis immoo akka inni milkiidhaan xumuramu abdii guddaa qabna. Gara odeeffannoo keenya sattaanutti Yuceenee Wayyanatti fakkaata. Odeeffannoo keenya itti aanuun jiraattonni magaalaa Finfinnee fedhii fi dandeettii qabaniin waldaan gurmaa'anii manneen waliin jireenyaa ijaaruu akka danda'aniif bulchiinsi magaalichaa lafaa fi meeshaalee ijaarsaa dhiyeessuuf akka jirudha murtoo dabarsee jira jechuudha. Egaa yeroo baay'ee magaalaa Finfinnee keessatti namooti dhaabbilee wal ijaaraniitu kan isaan mana ijaarsa fudhatanii. Egaa magaalaa Finfinnee keessatti namooti ogummaa adda addaa qaban konistiraakshiniidhaan injiniringiidhaan ogummaa adda addaa qaban yeroo baay'ee namoota sanaanii opereesdi ta'anii jiru. Gadi qabamanii jiru. Warruma kanaan dura hojii guddaa hojjetutu yookaas immoo piroojeektii adda addaa fudhatee sana milkeessitu birrii guddaa kaffaluudhaan yeroo isaan itti milkaa'an jiraachuu danda'a. Amma garuu namni kamiyyuu ogummaa sanaa kan qabu meeshaalee ijaarsaa dhiyeeffamee fi hojii kana hojjechuu akka inni danda'u murtaa'eeti kan inni jiru. Rakkoo mana jireenyaa fi keessumaa immoo geejjibaan wal qabatee magaalaa Finfinnee keessatti mul'atu yeroo baay'ee waan hiikuunsaa yeroo bal'aa fi yeroo dheeraa fudhatu ta'uu danda'a. Gama kanaatiin egaa manneetiin ijaaraman yeroo baay'ee manneetiin waliin jireenyaa warra kondominiyeemii warri jedhaman kuni dhaabbilee adda addaa biyya alaatti kennamuu caalaa namoota ogummaa qaban biyyuma kana keessa jiranitti yoo kenname caalaatti fayyadamoo akka isaan ta'anii gamanumaan abdii tokkodha jechuudha inni kun. Egaa magaalichatti kan mul'atu rakkoo geejjibaa furuuf bittaa awutoobisii 400 haala addaan raawwachuu fi awutoobisoota rakkoo adda addaa tajaajila dhaaban 125 suphuun bara haaraatti guyyoota jalqabaarraa kaasee hojiirra akka oolanis egaa murtoo dabarsaniiti jiru. Odeeffannoo keenya kan biraatti yeroo ceenu ammoo lammiileen Itoophiyaa 165 ta'an Libaanosii rakkoo adda addaa keessa kan turanii gara biyyaatti deebi'anii akka isaan jiranii gabaasni FIBC guyyaa har'aa ba'ee ni argisiisa. Waajjira Qoonsilaa Waliigalaa Libaanositti argamu waldaalee koomunitii fi dhaabbileen deeggarsa taasisan namoota dhuunfaa waliin ta'uudhaan sanada imala isaanii fi dhimmoota biroo xumuruun kaleessaa galgala gara biyya akka isaan galan ibseetii jira kan inni jiru. Libaanositti waldaan koomunitii Itoophiyaa gama isaatiin iddoowwan da'oo yaalaa qorannoowwan vaayirasii koronaa nyaataa fi dhugaatii maaskii sanitaayizaraa fi akka argatan qooda isaanii bahateera jechuudha. Dabalataanis manni amantii dhaabbilee tola ooltota waldaalee garee fi namoonni dhuunfaa deeggarsa taasisanii jiru. Egaa Libaanositti yeroo baay'ee lammiileen Itoophiyaa hojiidhaaf keessumaa immoo gara biyya sanaa kan imalan yeroo baay'ee jechuudha dubartoota hojii dhabeeyyii yookaas immoo hojii barbaachaaf jireenya isaanii fooyyeffachuudhaaf gara biyya sanaa imalanidha. Inni kun egaa rakkoo COVID addunyaa kana qaqqabsiiseen wal qabatee lammiilee hedduun rakkoo adda addaatiif saaxilamaniiru. Biyyoota adda addaatii keessumaa biyyooti guddatan lammiilee isaanii yeroo isaan itti fudhatan mul'achaa turedha. Lammiileen Itoophiyaa rakkoo adda addaatii fi gara biyya sanaa deemanis immoo as deebi'uudhaaf illee yerootti pileeniin gara sana imaluu yerootti dhorkamee turetti danqamanidha kan isaan turanii amma garuu gara biyyaatti akka isaan deebi'an guyyaa kaleessaa yookaas duwwaa nama 165 gara biyya akka isaan deebi'anii jiranii gabaasi kun ibseetii jechuudha kan inni jiru. Haaluma wal fakkaatuun lammiileen Itoophiyaa 155 ta'an torbee kana gara biyya isaaniitti akka deebi'an ragaan waajjira qoonsilaa waliigalaa Libaanos irraa arganne ni mul'isa jechuun BBCtu gabaasee gabaasa kana. Odeeffannoo keenya isa itti aanutiin ammoo godina Shawaa dhiyaa magaalaa Adaamaatti kan argamu haroon qooqaa guutee gadhiifamuuf jechuun isaa yaaddoo akka inni uumee jiru mootummaan naannoo Oromiyaa beeksiseetidha jechuudha kan inni jiru. Sodaan yaadda'ame kun egaa balaa fiduun aanota gajjalla haroo kanaa jirutti yaa'uun badii guddaa geessisuu mala sodaa jedhutu jira. Egaa keessumaayyuu biyyoota baha Afrikaa kana keessatti jechuudha keessumaa immoo akka biyyattiitti namooti baay'een miliyoona 20 ta'an illee balaa lolaa bara kana mudatuun miidhamuuf akka isaan jiran gabaasaaleen keenya yeroo adda addaatti ba'aa turan ni argisiisu.
Egaa waggaa kana roobni ulfaataan iddoo adda addaatti roobeera naannoo Affaaritti lola cimaa roobeen lagni Awwaash guutellee namooti baay'een qe'ee qabeenya isaaniirraa buqqaaniiru. Akka Oromiyaattis egaa iddoolee adda addaatti jechuudha namooti baay'een yeroo isaanitti buqqaanii manaaf qabeenya isaanii gadhiisanii yeroo isaanitti godaanillee mul'achaa jira. Ammallee egaa magaalaa Adaamaa Taroon Qooqaallee guutee jireenya namoota jiraattota naannoo sanaatiif sodaachisaa akka inni ta'ee jiru mootummaan naannoo Oromiyaa gabaasaatiin beeksisaadha jechuudha kan inni jiru. Egaa keessumattuu yeroo gannaa kana bishaanni gurguddaa ta'anii caalaatti ganna keessa guutaa kun immoo balaadhaaf illee akka namootni naannoo sana jiraatan balaadhaaf akka isaan saaxilaman gochuu ni mala jechuudha. Amma bishaanichi egaa guuteeti jira namootnis hedduu sodaatanii jiru sodaa guddaadha kan itti ta'ee jiru. Bishaanichi humnaa ol ta'eera kanaafuu hawaasni aanaalee Adaamaa, Boosat, Dodotaa, Martii fi Jajuu of eeggannoo akka godhan akeekkachiisanii jiru. Rakkoo humnaa ol ta'e yoo mudate hawaasni aadaa wal gargaaruu waan qabuuf wal bira dhaabbachuu wal deeggaruu akka qabuu fi akkasumas immoo isaanillee obbo Garramuun akka jedhanitti jechuudha. Nutis illee gama keenyaan of eeggannoo barbaachisaa ta'e isaanis godhanii nuti immoo isaan cina jirra. Hawaasnis aadaa wal gargaarsaa yoo rakkoon kun mudate jechuudha aadaa wal gargaarsaa qabu asirratti mul'isuu qabu nunis isaan cina jirra jechuudha kan isaan dubbatan. Egaa yeroo ammaa kana akka naannoo Oromiyaatti lammiileen miliyoona 2,400 ta'an egaa sababa rakkoo kanaatiin deeggarsa akka isaan barbaadaa jiran gargaarsaan jiraachaa akka jiran gabaasni kun ibseetidha kan inni jiru. Hawaasni egaa iddoo jirutti of eeggannoo barbaachisaa gochuunis barbaachisaadha. Mootummaanis iddoowwan sodaan akkasitti mul'atutti qophii taasisuu namoota kana baraaruudhaa fi oolchuudhaa fi deeggarsa barbaachisuun isaan kana bira dhaabbachuun barbaachisaa akka ta'e sumaan dhaabnee darbina gara odeeffannoo keenya sattaalutti ceena. Odeeffannoo keenya ittaanuun egaa biyya keenya keessatti koronaa vaayirasii yeroo ammaa kanatti heddummaatee babal'achaadha kan inni jiru. Egaa haga ammaatti qorannoon laaboraatoorii gaggeeffame 800 999 jechuudha. Amma nuti istuudiyoo kana seennutti namoota haga kanaafidha kan laaboraatoorii qorannoon taasifame. Egaa haga ammaatti immoo namootni vaayirasiin kun namoota irratti argame yommuu ilaallu immoo 51,122 irratti vaayirasiin kun argameetii jira. Yeroo ammaa kana egaa namootni 31,945 ta'an vaayirasii kanaan wajjiniin jiru jechuudha. Namootni dandamatan immoo namoota 18,382 jechuudha. Egaa lakkoofsa guddaadha kan galmaa'aa jiru. Namootni dandamatanis jiru haa ta'uyyuu malee egaa guyyaatti lakkoofsa guddaadha kan galmaa'aa jiru vaayirasii kanaaf kan saaxilamaatii jiran jechuudha. Egaa waliigalaan immoo gaafa ilaallu hanga ammaatti jechuudha namoota 51,122 vaayirasii kanaatiin qabamanii jiran keessaati namooti 793 ta'an immoo lubbuu isaanii dhabanii akka isaan jiran gabaasni ministeera fayyaarraa argame ni mul'isa jechuudha. Gama kaaniin yoo fudhattee ilaalte biyyattii kana keessatti akkuma kanaan dura himaa turre nama miliyoona 110 oltu jira jedhama. Kana keessaa hanga ammaatti Itoophiyaan namni isheen qorattee jirtu nama 890 miliyoona tokkollee hin qoratamin jiru jechuudha hanga ammaatti. Egaa miliyoonni 100 olii ammallee hin qoratamne jechuudha akka Itoophiyaatti yoo fudhattee ilaalte. Kun egaa ammatu namni baay'een qoratame immoo lakkoofsi guddaan argamuu danda'a. Vaayirasichi bal'inaan hawaasa kana keessatti babal'atee waan jiruuf egaa qorannoon kana caalu ammallee barbaachisaa akka inni ta'e asumaan dhaamuu barbaanna. Namnis immoo oduu isaa duwwaa dhaggeeffachuu otoo hin taane nama manaa qabame har'aa jedhee himuu duwwaa otoo hin taane Itoophiyaan nama manaa qorattee duwwaa otoo hin taane nama manaa du'e gabaasa isaa duwwaa funaannachuu osoo hin taane of eeggannoo barbaachisaa gochuunis baay'ee murteessaadha. Akkuma gabaasa isaa dhaggeeffachuu barbaannu of eeggannoo keenyas hammuma sana cimsuutu barbaachisaadha jechuu barbaanna asumaatiin. Egaa lakkoofsaan akkuma Afrikaatti immoo yommuu ilaallu haga ammaatti namni vaayirasiin kun irratti argame miliyoona 1,200 olii jechuudha kan vaayirasii kanaaf saaxilamanii. Egaa akkasumas immoo kan immoo vaayirasii kanarraa dandamatan haga ammaatti namoota 900 olii jechuudha. Egaa vaayirasii kanaaf namootni saaxilamanis hedduudha. Akkuma Afrikaatti lakkoofsa guddaadha kan galmaa'aa jiru. Jalqaba irratti yoo yaadatate lakkoofsa xiqqoodha kan Afrikaa kanatti kan galmaa'aa ture lakkoofsa xiqqoodha. Haa ta'uyyuu malee yeroo ammaa kana garuu
vaayirasii kana namni qabamaa jiru hedduudha. Egaa dandamataa kan jiruunis jiru garuu haa ta'u iyyuu malee lakkoofsi guyyaatti galmaa'u guddaa akka ta'edha kan nutti argisiisu jechuudha. Egaa Saawuz Afrikaa fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti yommuu fudhannu Saawuz Afrikaa keessatti haga ammaatti egaa namoota 600 olii kan vaayirasii kanaaf saaxilamanii jiranii akkasumas immoo namootni 14,000 ta'an immoo lubbuun isaanii darbee jira vaayirasii kanaan jechuudha. Kana duwwaa miti egaa Afrikaan kibbaa sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamtu yoo taatellee Ijipti immoo ammallee sadarkaa lammaffaadha qabattee kan isheen jirtu. Kana keessaa egaa Ijipti 98 fi 700 oltu vaayirasii kanaatiin qabamee jira. Kana keessaa egaa Ijipti lammiilee ishee 5,000 ol ta'an immoo vaayirasii kanaan dhabdeeti kan isheen jirtu. Sadarkaa sadaffaa qabattee kan jirtu ammoo Naayijeeriyaa yommuu taatu Naayijeeriyaan nama 53 oltu vaayirasii kanaatiin qabamee jira. Kana keessaa immoo lubbuun nama 1,000 olii darbee akka inni jiruga ragaan CDC Afrikaa irraa arganne ni mul'isa. Egaa amma akka ragaalee Itoophiyaa irraa ba'aa jiruttis yoo fudhanne ilaalle Itoophiyaan nama 51tu vaayirasii kanaan qabameedha. Odeeffannoon keenya amma kennine. Egaa inni kun immoo ammayyuu dabaluu danda'a. Amma nuyi istiidiyoo gallutti malee sa'aatii kana booddee immoo lakkoofsi namoota qabamanii dabalaa jira ammayyuu jechuudha. Kan qoratamaa jiranii saamuudii isaanii ba'aa kan jiru namooti haaraan ganaa 51 irratti ida'amaadha kan isaan jiran. Naayijeeriyaan amma sadarkaa sadaffaarra jirti. Itoophiyaan akka baha Afrikaatti sadarkaa tokkoffaa qabatteeti jechuudha yeroo ammaa kana kan isheen jirtu. Egaa akka Afrikaatti immoo sadarkaa gara arfaffaatti Naayijeeriyaa faatti. Toora South Africa, Egypt, Nigeria taansite gara sadarkaa arfaffaatti dhufaadha kan isheen jirtu gaa Itoophiyaan baay'ina uummataatiinis immoo Nigeria taansee sadarkaa olaanaa qabattee waan jirtuu fi lakkoofsi biyya keenya keessatti galmaa'aa jiruu fi biyyoota akka Afrikaa, Egypt, South Africa, Nigeria keessatti galmaa'aa jiru walitti dhiyaachaa jira jechuudha. Kan Itoophiyaa immoo keessumaayyuu ispiidiin ittiin dabalaa jiru baay'ee ol ka'aa fi yoo dafamee to'atamuu baate kan nama yaaddessu ta'uu danda'a. Kanaaf of eeggannoo dabaluu of eeggannoo keenya cimsuutu nurra jiraata inna sumaani. Gara odeeffannoo isaa addunyaatti gaafa ceenu akka addunyaatti yeroo ammaa kana jechuudha namootni vaayirasii kanaatiin qabamanii jiran nama miliyoona 25 fi 400 ol qaqqabanii jechuudha kan isaan jirani. Kana keessaa gaa namootni lubbuun isaanii dhaban immoo nama 800 fi 50 fi 877 ol kun egaa walii gala naannoo 800 fi 51 tti dhiyaate jechuudha kan inni jiru. Egaa lakkoofsa guddaadha lakkoofsa xiqqaa miti. Egaa kana keessaa immoo namoota miliyoona 25.4 keessaa immoo egaa kan immoo vaayirasii kanarraa dandamatanii miliyoona 17.7 olii jechuudha. Lakkoofsi achitti namoota qabaman irraa lakkoofsi dandamataniis egaa ni jira. Kana yommuu ilaallu vaayirasiin kun akkuma addunyaatti illee akka inni bal'atee jirudha kan nutti agarsiisu. Haa ta'u iyyuu malee egaa akkuma waliigalaatti kan biyya keenyaas kan akkuma Afrikaattis yommuu ilaallu akkuma addunyaatti immoo yommuu ilaallu lakkoofsa guddaadha. Vaayirasii kanaaf nama hedduudha kan saaxilamaa jiru. Egaa kanaan ilaalchisnee egaa namootni kamiyyuu bakka kamiyyuu jiraatanii of eeggannoo nuuf dhiisuudhaan of eeggannoo bakka deeman hundumaatti of eeggannoo barbaachisaa ta'e akka isaan godhanidha kan nuti dhaamnuuf. Egaa Ameerikaanii sadarkaa tokkoffaa qabattee jirti ammallee namoota miliyoona 25 vaayirasii kanaan qabaman keessaa qoodni Ameerikaan qooddattee jirtu nama miliyoona 6 vaayirasii kanaan qabamee jira jechuudha Ameerikaa keessatti. Namoota 800 fooyiduuwwan kana keessaa immoo 183 Ameerikaa keessatti jechuudha kan isaan lubbuu isaanii dhabanii jiranii. Akka Yuunivarsiitiin John Hopkins ibsutti Ameerikaan egaa ammallee amma tokko iyyuu gadi bu'ellee jechuudha sadarkaa tokkoffaa qabatteetidha jechuudha kan isheen jirtu. Gara odeeffannoo keenya itti aanutti hadabarru odeeffannoo keenya itti aanuun pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp fi Jooyi Baayiden jeequmsa Poortilaand magaalaa Oreegoonitti mudateen lubbuu galaafate irratti walitti bu'aatii jiru jedha odeeffannoon. Tiraamp kantiibaa magaalaa Oreegoon kan paartii Dimookiraatota keessaa ta'e Teed Wiiler ajjechaa fi badii magaalicha keessatti mudateef isatu karaa saaqee jechuudha kan isaan komatanii. Kaadhimamaan pirezidaantii Dimookiraatota irraa tahan Jooyi Baayiden maal na dhibdeedhaan jeequmsa kakaaste jechuudhaanidha Tiraampitti kan isaan quba qaban jechuudha. Egaa lachuuyyuu walqeeqaatudha kan isaan jiran.
Egaa Riippaabilikaanii fi Dimokiraatonni yeroo ammaa kana egaa yeroo isaaniitti uummata biratti fudhatamuudhaa fi filatamuuf jaallatamuudhaa fi maqaa garaagaraatiin wal waamaa ooluudha. Akka biyya keenya keessaa miti biyyoota alaa kanaatti dorgommiin yookaas filannoon biyya bulchuu gaafa geggeeffamu jechoota ulfaataa walitti dubbatan yeroo isaaniitti wal arrabsanii jira. Egaa inni kun miidiyaalee adda addaa irraa gaafa dhageessu sitti ulfaachuu danda'a. Aadaa biyya keenyaa keessatti waan hin baratamnee fi akka biyyoota Ameerikaa, Yuunaayitid Isteet fa'aa kana keessatti fudhattee yoo ilaalte garuu isaan biratti waan baratamedha jechuudha. Yeroo darbee Tiraamp jecha inni Baayideniin jedhe tokko namichi kuni qoricha diraakii fudhata. Kanaaf akkasitti haasa'aa qoratamuutu irra jiraata jechuudhaan yeroo inni itti dubbatellee tureera. Ammas immoo wantoota magaalota Yuunaayitid keessatti wanta ta'u hundumaatti yeroo isaanitti quba walitti qabanillee hin jiraata jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee filannoon isaanii yeroo dhiyootti waan geggeeffamuuf jarri lamaan wal gatanii wal bira darbuudhaaf filatamuudhaaf kanaan si'achitti jechuudha. Qixii fi jechoonni isaan ittiin quba walitti qabanii kanarra hammaachaa deemuu danda'a. Egaa biyyattii keessatti warri Dimokiraatotaa kun warra gurraachota qabatanii socho'uu barbaadu. Tiraamp immoo akka wanta raashis ta'e jechuudha. Ilaalcha sanyummaa akka inni qabutti warri Dimokiraatota yeroo isaanitti qeeqanii fi tuttuqan hin jiraata. Haa ta'u iyyuu malee erga Joorji Filooyid magaalaa Minneapolis keessatti erga ajjeefame immoo ilaalchi Tiraampiif warri gurraachoti qabanii baay'ee kan gadi bu'ee jirudha. Haa ta'u iyyuu malee Baayiden immoo dubartii gama kan biraatiin dubartii gurraattii taate immoo akka gargaartuu yeroo filannootti qabachuunsaa Tiraampiif yaaddoo guddaa uumeetidha jechuudha kan inni jiru akka odeeffannoo gama sanaa ba'aa jirutti jechuudha kan arginu. Magaalichuma keessaa bakka biraatti ammoo deeggartoonni Tiraamp hiriira bahan kanneen Wiz Black Lives Matter jechuudhaan mirga gurraachotaaf falmuuf bahan waliin walitti akka isaan bu'anii turanidha. Egaa kan odeeffannoon egaa akkuma duratti kaastee erga Joorji Filooyid ajjeefame egaa bakka garaagaraatti illee waa'een gurraachota namootni gurraacha ta'anillee mormaatidha kan isaan jiranii namootni gurraacha ta'anii callisaan manii ajjeefamuu hin qaban jechuudha kan isaan bakka garaagaraa irratti illee mormii kaasaa turan akkasumas hiriira ba'aa turan jechuudha. Kantiibaan Oregon Ted Wheeler namoota ijaa bahannaaf gara magaalichaa dhufuuf yaadan of qusadhaa jechuun ergaa isaanii dabarsaniiti jiru. Egaa Baayidenii Tiraamp haalicha tasgabbeessuuf akka inni fedhan qabne dubbatanii jechuudha kan isaan jiranii. Kan biraan immoo Tiraamp waa'ee seeraa fi qajeelfama Tiwiiterii isaan irratti barreessuun waan cimaa isa fakkaachuu danda'a. Garuu akkas miti Tiwiiterii irratti illee yeroo darbee qeeqa kaasaniitudha kan isaan turanii. Haa ta'u iyyuu malee jarreen kana lamaan gidduutti amma wal morkiin jabaachaa adeemaatidha kan inni jiru. Haa ta'u iyyuu malee bu'aa filannoo isaaniitiin immoo kana booddee waan ta'u immoo kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Jibbaa fi wal qoqqoodiinsi illee kan uumame sababa Tiraampiifidha jechuudhaan illee kan isaan dabalataan dubbatan jechuudha. Garuu odeeffannoo keenyatti aanutti dabarru. Odeeffannoon keenya inni itti aanu biyya gara Kanaadaatti achi ceena achumaatiin jechuudha. Siidaan muummee ministeeraa jalqabaa Kanaadaa duguggaa sanyiitiin himatamanii diigamee akka jiru gabaasni BBC afaan Oromoo ibseetidha kan inni jiru jechuudha. Siidaan gidduu magaalaa Montreal argamu bara 1992tti mormiin irraa kutamee ture jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee rogeeyyiin biyya Kanaadaa magaalaa Montreal siidaa ministeera muummee jalqabaa biyyattii Sir John Macdonald diiganii kan isaan jiranii. Bulchaan duraanii biyyattii kun tarsiimoowwan hamaadhuma jaarraa 19ffaa keessaa namoota duraan naannoo sana turanii fixee waliin maqaan isaanii akka inni wal qabatullee gabaasee kun ibsa. Akkuma viidiyoo kanarraa daawwachaa jirtan jechuudha. Siidaan kun namooti itti naanna'anii yeroo isaaniitti funyoo yookaas immoo itti ka'anii yeroo isaaniitti jessanii mataan isaarra yeroo inni irratti cabee jiru mul'achaatidha kan inni jiru. Ministeerri muummee kun uummanni jalqaba biyyattii gubachaa ture hanga tole jedhuun daangaa isaanii gadhiisanitti beelaaf dhibeen akka dhuman illee taasisaniiru jedhamuudhaan hin himatamu jechuudha. Muummeen ministeeraa kun duguggaa sanyii raawwateera jedhamuudhaan kan isaan irra caalaa balaaleffataman.
Egaa mataan siidaa kanaa daandii achitti argamurra yoo kufu viidiyoo mul'isu kan ba'e yoo ta'u hoogganaan bulchiinsa Quebec kuniin fudhatama hin qabu jechuudha kan isaan balaaleffatanii qaama seenaa keenya barbadeessuun furmaata miti jedhaniiru Franco Legon akka miidiyaa Kanaadaa CBC gabaasetti jechuudha amma yoonaatti namni to'atame hin jiru jechuudha. Egaa McDonald bara 1860 hanga 1890tti biyyattii kan inni bulche waggaa 19tiidhaa fi haa ta'uyyuu malee egaa biyya ijaaruudhaan yaadatamu kan jedhan jiru kan immoo tarsiimoon isaanii residential school system jedhamu uumuudhaan barattoota humnaan afaan isaanii aadaa isaanii irraanfachiisan jedhanii kan qeeqanis baay'eetu jira. Egaa biyyattii keessatti egaa jaarraa tokko oliif tarsiimoon kun uummata duraan achi jiraachaa turan keessaa yoo xiqqaate daa'imman 100 fi 150 ol ta'anii manneen barnootaa turtii mootummaa ijaareetti humnaan geeffamuun akka baratan taasiseera jechuudha. Barattoonni 150 ta'an kun ofii isaanii akka isaan wallaalan akka isaan of irraanfatanii aadaa isaanii afaan isaanii akka isaan irraanfatanii taasifamaniiru jechuudhaan egaa kan isaan himataman jechuudha. Yeroo baay'ee daa'imman hedduun egaa dhaanamuun reebamuudhaan kana kan isaan barachaa turan jechuudha biyyattii keessatti. Gabaasni mootummaa bara 2015 ba'e tokko gochaan kun duguuggaa aadaa akka inni ta'etti jechuudha kan inni ibsee ture. Egaa muummichi Quebec Franco Legon Tiwutara gubbaa akkas jechuun barreessaniiti turanii namni kamiyyuu waa'ee McDonald waan fedhe yaaduu mala garuu siidaa akkasitti diiguun fudhatama hin qabu jechuudha kan isaan Tiwutara isaanii irratti barreessanii sanyummaa falmachuu qabna qaama seenaa keenya mancaasuun garuu furmaata miti jechuudha kan isaan dubbatanii hokkorri dimookiraasii keenya keessatti iddoo hin qabu siidaan kunis bakka itti deebi'uu qabadha kan isaan jedhanii barreessanii jiran. Egaa addunyaa irratti egaa goleewwan addunyaa irratti bara kana keessumaa immoo erga gurraachi hidda dhalata Afrikaa qabu sun erga ajjeefamee booddee Minneapoolisitti erga du'e booddee egaa magaalota baay'ee keessatti siidaawwan kanaan dura dhimma sanyummaatiin namooti maqaan isaanii geggeessitoonni mootummaa maqaan isaanii dhaamaa ture yeroo isaaniitti caccabsaman tureera. Biyyoota akka Ingilizii fa'aa kana keessatti illee yoo fudhattee ilaalte biyyoota kan biraa keessattis warri gurraachota siidaawwan akkas akkasii kana yeroo isaaniitti buqqisanii cabsanii gatanfaa mul'achaa jirtidha kan inni ture. Egaa gochooti yookaas immoo tarkaanfiin akkas akkasii jechuudha biyyoota adda addaa keessatti illee yeroo inni itti aggaamame jiru ni mul'ata jechuudha. Egaa siidaan akkas akkasii siidaa seenaa hin qabne jechuudha kan isaan yaadanii egaa siidaan hin barbaachisne gaafa ta'u isaanillee isaaniifillee gaarii miti amma fakkeenyaaf isaan namoota waan gaarii hin hojjenne jechuudha kan isaan siidaa kana diiganii haa ta'uyyuu malee egaa namootni isaan dudduuba jiranii kan falmanis ni jiraatu namootni kana godhan garuu siidaa seenaa gaarii hin qabne waan ta'eef siidaa barbaachisaa hin taane waan ta'eef diigamuu qaba hin barbaachisu jechuudha kan isaan iddoo sanaa kaasanii jiran. Odeeffannoon keenya inni xumuraa ispoortiidhaa wajjin kan wal qabatudha. Odeeffannoo ispoortii keenyaatiin sababa weerara koronaa vaayirasiitiin wal dorgommiin ispoortii keessumaa biyyootuma addunyaatti iyyuu addaan citeetidha kan inni ture. Itoophiyaanis immoo qaamuma addunyaa waan taateef wal dorgommiin ispoortii biyya Itoophiyaa keessatti gaggeeffamus addaan citee ture amma immoo deebi'ee akka inni jalqabamuu fi qophiin barbaachisaan taasifamaa akka jiru koomishiniin ispoortii Itoophiyaa beeksiseetidha kan inni jiru. Egaa akkuma addunyaatti sababa vaayirasii koronaatiif ispoortiin adda citee ture haa ta'uyyuu malee biyyoota gurguddatan keessatti meedaa duwwaa godhaniis haa ta'uuti bakka garaagaraa irratti ta'uyyuu malee biyya keenya keessatti haga ammaatti sadarkaa banuu hin gaamne ture amma garuu yeroo ammaa kana garuu akka banamuu akka bakkatti deebi'uudha kan isaan dubbatanii koomishinichi akka beeksisetti qajeelfama kanarratti qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin mariin taasifameera jedhaniitu jiru jechuudha. Egaa kana yommuu goonu of eeggannoo barbaachisaadhaanidha. Gara taphaa ta'uu ispoortii gosa ispoortii kamirratti yoo ceene of eeggannoo barbaachisaan akka ta'uu qabudhas kan isaan dubbatanii hanga yoonaatti tamsa'ina vaayirasichaa to'achuuf jecha leenjiin dorgommiin walumaa galatti sochiin ispoortii akka adda citu taasifamee ture yeroo ammaa kana garuu akka deebi'uudha kan isaan dubbatan. Asumaan gara addunyaatti ceenee immoo ispoortii gama dubartootaa immoo maal fakkaata isa jedhu irratti waancaa chaampiyoons liigii awurooppaa dubartootaan liyoon wolvisberg goolii 3-1 injifachuun yeroo shanaffaa fi walitti aansee chaampiyoonii akka inni ta'ee jiru. Gabaasni gama Sky Sportiitiin ba'e immoo ni addeessa jechuudha.
lammiin France Las Homer gooliiwwan lama Liyooniif yoo galchitu lammiin Jaapaan Saakii Bumaakiin goolii biraa dabaltee jirti. Lammiin England Lucy Bronze yeroo sadaffaa fi kilaba France Lyon waliin shaampiyoonsii Awurooppaa akka isheen taatee jirtu argisiisa jechuudha. Gabaasni gama ispoortii addunyaatiin jiru immoo. Waggoota 10 kana keessatti Lyon dorgommicha si'a 7 injifachuun riikardii haaraa galmeessee jira jechuudha. Egaan liigii kan Awurooppaa kana keessatti dubartootni hirmaannaa guddaadhaan jechuun tapha bareedaa taphachuudhaanidha kan isaan hirmaatanii. Egaan injifachuun isaanis baay'ee namatti tola. Jajjabaachuu qabu. Kan shamarran keessumatti jajjabeeffamuu qaba. Akka biyya keenyaattis akkuma addunyaatti shamarran yeroo ammaa kanatti bakka garaagaraa irratti kubbaa miilaasaa ta'u akkasumas immoo gosa ispoortii kam keessatti haala gaariidhaan hirmaachaa jiru. Kunis waan baay'ee namatti toludha. Toute son expérience, elle est la meilleure buteuse de l'histoire de l'Olympique Lyonnais. 1-0 pour Noël. Gosling pour le frapper, trajectoire tendue là aussi, tentative de retourner acrobatique. De changements. On rappelle que depuis l'après-Covid, 5 changements sont autorisés. Avec la présence de Johnny Le Sommer, la tentative de frappe qui va passer nettement à côté. Tentative signée de Jennifer Marozan. En mauvais pied, Amel Majri tente de se remettre sur le pied gauche, la frappe de Koumagaï. Osaki Koumagaï qui déclenche une frappe exceptionnelle et qui permet à l'Olympique Lyonnais de faire le break au meilleur des moments, à 2 minutes simplement du terme de cette première période. Olympique Lyonnais 2, Wolfsburg 0. Magnifique, magnifique. Quelle frappe, pied gauche, signé de l'intervention. Kabajamoo daawwattoota keenya oduuf odeeffannoon keenyarraa kana gammaatti daawwattan fakkaata ture kan isin faana turre ani Ayyaantu Tulluu fi akkasumas Daani'eel Tasfaayee waliin ta'uudhaan gama ogeessa kaameraatiin seenaa lammiin nu faana ture qophiileen FIB kabroonitti fufuu nagaatti.